bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u gaa'is har'a naggaadeen keessan daldaltuun keessan waan jedhu qabattee kota qabattee isinii dhuftee jirti. Akkuma argitanii kunoo shagaxee jidduutti taa'eetiin jira. Meeshaan suuqiidhaaf orderii godhee kaleessa galgala keessa sa'aatii 3 booda gimmaashni isaa qaqqabee jira. Sababni isaa gasiinoonii halkan deemuu jaallata. Meeshaa baay'ee waan baatuufu kan koo qofallee miti kan inni fe'ee jiru kaleessa. Asuma jala naqanii jechuudha halkan fidanii asuma kana jala naqanii amma kana immoo maal akka ta'e asumarraan isinitti himaa akkam akka ture maaltu akka ture gabii wacii kassaruu buufachuus kuni jira mitiire isa kanallee isiniin haasaa gara suuqitti akkas guuruudhaafi gimmaasha bichaan na bira ga'e gimmaashni kanneen akka sukkaaraa faasiin geenye na waliin turaa viidiyoo laayikochuun raanfatiina nagaan isiniif haa ta'u nagaan daganne akkam jirtu isin nuti jirra galata waaqayyoo amma kana warri hojiirraa firii taatan akkasiin na gargaartanii asumarraan kabajaan isin gaafadha namni na gargaaru hin jiru amma sa'aatii kanatti abbaan warraas gara manaa hin jiranii sokkanii asteer immoo sa'aatiin har'aa guyyaanis qidaame waan ta'eefu waan tokkotu jira sanatti biizii taateerti bakka kana qofuma kon jira waan ta'eef koottaa na waliin waan jiruun sisirreessina jechuufi Innaa gaayis sirriitti hordoftu jechuudha warri keessumaa waa'ee suuqirratti gaaffii gaafattanii waan jiru asumatti gadi bittinsee isinitti agarsiisa. Mokoroon illee baay'ee jira akkasuma duqeetiin illee baay'eetu jira. Asumatti qabadhate. Innaa waan kaartoonii keessatti ashagamee jirus immoo hiikneetu ilaalaa jechuudha. Galata waaqayyoo haa ta'u ani amma kana nan hojjedha jedhee hiyyaannisi guyyaan gaafa jalqaba suuqii seenee isa dhugaa dubbachuuf viidiyoollee jedheen ture namni yeroo dhufe meeshaa na gaafatu gatii isaa wallaaluu akkasumallee haala namaa wallaaluutiin suuqii keessaa baqadheen ture jechuudha. Naan ati kolfitanii turtanii amma kana immoo wanti hin sirroomne hin jiru dhalli namaa waaqaa gaditti waa hunda danda'a. Innaa duras immoo fedhii suuqii hojjechuu baay'ee isa waan qabuuf amma bakka tammaanyi naggaade lammaadda itti baree jira jechuu barbaadeetini. Innaa meeshaa kanan fide gaa birrii san gurgureen jechuudha isinii galee walumaa gala isaatti birrii san gurgureen fide malee ganaa birrii haaraa itti dabalee miti. Kunoo kan akkuma argitanii kan kaartoonii kana keessatti xaxamee dhufe maal akka ta'e gadi baasnee ilaalla walumaanii. Garuu meeshaa hundi isaa na biraan hin geenye isfoonjii fa'a wanti kun hundi gaba safara kana keessatti baay'eetu kan gurguramu jechuudha. Immoo meeshaa suuqii keessaa fixee salphiseetiin jira. Kunoo ishee xixiqqoo as keessa walitti qabanii akka kanaatidha. Asuma teessanii takka isaan wajjin walii galtan jennaan ofiima isaanii sinii fe'u jechuudha. Makiinaan illee ni jira. Waan kaffalamuu qabu kaffaltanii mana keessan teessanii kan eeggattanii jechuudha. Innaa akkasisiniin jaaqe maamochee dubbiin akkasii biiriifaa jira daftariifaa jira baatirii dhagaa baatirii duraatta bitadhaa duraatta jedhamu beektu duratti isa fa'aa jira vaaziliinii kibiretii jira lawuzii jira qibaatii kaarotii jira daftarii jira bakka waan akkanaati jechuudha kan gurguramu. Isinii galee isaan kana as keessatti immoo waan ta'e waan dhangala'ee fakkaata. Isti qibaatiin kaarotii biyya kana keessatti baay'ee tokko qilleensarra kan ka'aa jiru safaa akkasuma fasaashii zilaashii waan jedhamu wayii. Qibaatiin kun achi dhibbaan ufachuudha tokkoonsa tilmaamaanii ani intinaadha kaartooniidha kan binnoon deemee achiiti dhibbaan ufaa sitti dhibbaaf 20 jechuudha tokkoon ishee kaartoonii tokko isaa maal akka ta'e walumaan hinnee ilaalla. Sinis immoo biiriifaa jira, piikii jira, obaamaa jira.
Birriin tokkoon ishee birrii 25 asitti. Kunoo isaan kana faati. Akkuma isiniin jedhee meeshaan yaa'ee hin dhumne. Kunoo irshoon inni akka biyya Arabaa fanni guddaan kunoo isillee jira jechuudha. Irshoo kana aduun garuu baay'ee ho'aa jira. Irshoo kana mintinidha. Guddaa isaa gurgurama osoo hin taane bittinsitu jechuudha. Feestaalitti qucci gootanii kan birrii 5 kan birrii 10 akkasittiin gurgurama. Akkasuma immoo zirzirii meeshaa mul'ata miti kaameramaan. Zirzirii meeshaa akkasittiin waan bittan akkasitti raayitiitti godhanii maqaa isaaf gatii isaa wajjin waraqaa wajjin keessa kaa'aniitu isiniif ergu jechuudha. Isinii galee yeroo bitamu akka kanaattidha kan naaf ergamu. Daayiperiin illee ni jira, juusiin illee ni jira. Isa kana sirreessuufanii saamuna Lifebuoy biyya kana keessatti baay'ee intinaadha. Maqaa isaayyuu loomiinis ni jira. Kana garuu maajii kaartoonii keessaa qofatti baasanii milikkitaa fe'amu. Lifebuoy birrii 60 saamunaan kun jechuudha. Asitti Itoophiyaa keessatti Lifebuoy baay'ee iddoo guddaa qaba jedhanii yeroo ammaa kana baay'ee barbaadu. Isa kana sirreessuu fi as kanammoo egaa meeshaan hundi dhumni isiniin jedheera. Garuu wal biraa hafuusaatti na dabbariira maaliif takkuma sirreessuu wayya dadhabee kan jedhu yaade. Garuu immoo kuni chiipsiidha. Isinii galee isaan chiipsii jedhama. Akkasuma loolii chiipsii illee kan jedhamu jira. Chiipsiin kun tokko ishee birrii 30 jechuudha asitti. Isinii galee chiipsiin kun tokko ishee birrii 30. Chiipsiin illee ni jira. Baay'ee mi'aa chiipsichi garuu. Kunoo isa kanaa jechuudha chiipsichi. Akkasii mokorooniin illee ni jira. Mokoroonii tuubboo ximzizii maanni kan mashinti xiqqoon jirti. Speeshaal paastaan jira. Duqeetiin jira. Laargoon jira. Waan akkasiiti. Kana yeroo isiniin jedhu warri karoora akkasii qabdan maal gootu seetan waan safara isin jirtan keessatti nagadamuu danda'udha kan isin galchuu qabdaari. Maaliif fakkeenyaaf ammaani watan safara kanatti uffata faafite uffata namni narraan bitu maaliif naannichi naannoo akkasii miti jechuudha. Kan tamacha'u waan dhugamuu waan nyaatamuu kanneen akka mokoroonii, paastaa, ruuzii, misira, atarii, baaqelaa, sukkaara ምናምን በቃ እና isaan kana waan akka qibaatiifaa waan akka kibratiifaa isaan kanadha malee safara jirtan irratti xiyyeeffattanii naannoo keessatti namni waan akkamii barbaada jettanii sudha kan isin suuqillee banachuu meeshaalee gashuutii qabdanii innaa kun immoo laargoodha argitanii. Laargoon akka kanaatti isin jira. Laargochuun egaa saamunaa isaa dhangala'aadha. Baay'inaan namni isa dhangala'aa fayyadamaa jira akkuma biyya Arabaatti jechuudha. Itoophiyaan baay'ee tashaashaalteetti isiniin jedhe bar. Innaa saamunaan illee kan biraan isin jira. Haga ammaatti anuma wajjin hin jirtu. Waa hubattu waa barattu jedheetiin yaada. Ana moton takkaatti naaf godhee guutee nan danda'a suuqee jechuudha. Qarshii 200 qabaannaan baqiidha garuu bakka nama cinqa. Maaliif nuti achitti yeroo dhufnu irra keenyatu bareeda malee keessi keenya baay'ee dadhabaadha. Baay'ee. Innaa ishuma kana hojjechuudhaaf nama meeqa arganii meeqa maal ta'e garuu hojjechuuf fedhii guddaa waan hin qabuuf taa'uun barbaadu. Kanaafuu akka humna kootti hagamni koo danda'e zimmi jedhee qarshiitti gadi bashee irraa fixee asii fachina jalaa tangalaata toorra qassi amma kanaan dura haga kanaan gashine ani sinii galee haga kanaa hin galchine adeemsuma keessa itti fooyyeessaan dhufee meeshaalee itti dabalaan dhufee kan duraan hin jirrellee itti dabalaan dhufee waan akkasii jechuudha. Saamunaan